Mariin dhimmoota hojiilee misoomaa sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaatti hojjetaman milkaa'inootaa fi hanqinoota turan ilaalchisuun akkasumas dhimmoota bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffatee kutaa magaalaa Eekaa fi Kolfee Qaraaniyooti bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon magaalaa Finfinnee fi bakka buutonni kutaalee hawaasaa garaa garaan argamanitti gaggeeffameera. Hirmaattonni marii kanaas gabaasa raawwii hojii bara 2015 ilaalchisuun dhiyaate irratti hundaa'uun yaadotaa fi gaaffii misoomaa fi bulchiinsa gaarii kaasuun caasaa mootummaa sadarkaan jiru waliin qindoomuun karoora fuula duratti qabame milkeessuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Durumaanuu karoora hiixatamaatu karoorfamee achirraa ka'ee har'a gabaasni isaa kan dhiyaate akkaataa gabaasni isaa dhiyaatetti qaama dhimmi ilaalutu hojjaa erga raawwatanii booda kan deeggarus erga deeggaree booda qixa saniin kan dhiyaate baay'eetti kan namatti tolu fedhiin namaatii fi fedhiin biyyaatis daangallee qabaachuu baatu. Akkaataa kanaan yoo deemamee fi akkaataa kanaan uummanni fi mootummaan wal gargaaranii yoo hojjetanii walii awwaatanii walii mirmatanii yoo hojjetan kan itti aanu sin milkaa kan caalutti caalumaa bu'aa fidee tanan ilaale በጣም ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ገልጾልናል። ይሄንን እኛም መሬት ላይ የምናየው ነው። በጣም አርኪ የሆኑ የልማት የመልካም አስተዳደር እና የሰው ተኮር ስራዎች gabaasni dhiyaate dhugaa lafarratti qabatamaan mul'atu kan agarsiisudha. Hojiileen misoomaa baay'ee akka hojjetaman nuuf ibseera. Kana nutis waan qabatamaan argaa jirrudha. Hojiileen misoomaa bulchiinsa gaarii namooma irratti xiyyeeffatan kanneen nama gammachiisan hedduu hojjetamaniiru. Hojiin hojjetamu hin dhumu. Gaafinis hin dhaabbatu waan ta'eef hojiilee gara fuula duraatiif hawaasni mootummaa waliin harka wal qabatee hojjechuu qaba. Gahee kan kokkanitti ba'u tokkoffaa abbootii qabeenyaa naannoo keenya jiru misooma barbaadan hubannoo keessatti uume akka isaan kaka'an hojjechuudhaaf anis immoo gaheen kan koo maal wanta jedhu keessatti hirmaadhee bu'aa buusuun qaba jedheetanii yaada jechuudha. ተናቦ መስራት ስላለ ነው እንደ ወረዳ 2 የቀጠና አደረጃጀቱ ከአመራሩ ጋር ይግባባል። bu'aan hundi kan galmaa'e ilaafilameedhaan hojjechaa waan jirruufidha. Gurmaa'insi qaxanaa hooggansa wajjin walii gala. Gurmaa'insa immoo hawaasa waliin wal ta'ee waliin dubbatee rakkoo jiru adda baasee waliin mari'achaa deema. Gaaffilee baay'ee isaanii ilaaltanii jirtu. Kallattii furmaataas keessanii jirtu. Xumura isaa garuu nuuf bareechaa. Hawaasa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo kan mariisisan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee fi hoogganaan damee siyaasaa obbo Alamaayyoo Ejjiguun gama isaaniitiin galma badhaadhinaa akka biyyaa fi bulchiinsa magaalichaatti qabame milkeessuuf uummataa fi mootummaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa irratti marii fi marabbaadhaan waliin hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. በርካታ ውጤቶችን የተመዘገበበት ዋና ቁልፍ ምስጢሩ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን በተደጋጋሚ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች iccitii guddaan milkaa'ina hojiilee baay'een kan galmaa'eef gaaffilee hawaasni irra deddeebiin kaasu hirmaachisummaa hawaasaatiin akkamitti deebisuu qabnaa jennee waan hojjennee fi bu'aa qabatamaa mul'atu fayyadamtummaa hawaasaa mirkaneessuu hojiin baay'een hojjetameera. Fakkeenyaafis gabaasaan dhiyaateera. Hojiin kun yoo hojjetamu gufuu hedduun keessaa fi alaan akka jiran ni beekna. Qormaata kana keessaa bahuu kan dandeenyu hojii yoo hojjenne qofaa amantaa jedhu qabachuun milkaa'inoota misoomaa hedduu galmeessinee jirra. Ammas hirmaannaa hawaasaan ittuma fufna. kutaa magaalaa Eekaatti argamuun bakka buutota hawaasaa kan mariisisan hoogganaan biiroo hojii fi kalaqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatu Bayyanaan qala'iinsa jireenyaa furuu fi nageenya waaraa magaalichaa lafa qabsiisuuf hojiin eegalamee cimee kan itti fufu ta'uu eeruun dhimma fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi manneen barnootaa keessatti barattoonni afaan dhalootaan akka barataniif hojiin eegalamee xiyyeeffannoo addaan irratti hojjetamaa kan deemu ta'uu dubbataniiru. በከተማ አስተዳደሩ ከሚሰሩ ስራዎች የመጀመሪያው ተደርጎ የሚወሰደው akka bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojiin jalqabaa fi inni ijoon nageenya kabachiisuudha. Taansuun dhimma qaala'insa jireenyaa furuu fi jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuudha. Wanti akka gaaffii fi yaadaatti ka'an hundi milkaa'inoota hojii keenya itti aananii dhufaniif galtee ta'u. Gaaffii hundi ammoo yeroo tokkotti deebii waan argatan miti. Dhimmi fayyadamummaa qonnaan bultootaa isin kaastan sirriidha. Bara darbee wanti eegallee jira. Bara kanas isuma sana dachaan cimsineeti itti fufna. Qaala'insa jireenyaa furuufis tarkaanfii adda addaa fudhachaa jirra. Dhimmi mana jireenyaa fi hojjetoota mootummaas akkuma kana hundaa ol garuu jiraataan magaalaa keenya walooma cimsuu fi waliif yaaduu aadeffachuudha qaba. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi barataan afaan dhalootaan akka baratuuf hojiin eegalamees cimee kan itti fufu ta'a. yeroo itti aanu keessatti magaalaa Finfinnee giddugala badhaadhinaa taasisuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'u waltajjii maree hawaasaa kanarraa eerameera.